Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqatu. Ameen. Kiristoos du'aa ka'eeraa, aangoof humna isaatiin seexanni hidhameeraa, addaan bilisoomeeraa. Kanaan booddee hanga bara baraatti gammachuuf nagaan ta'eera. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kessiin jaallattu ijoolleen tawaayidoo biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu akkam jirtu, akkami yeroo kana geessan. Galanniif ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Gaarummaan nuti biyya lafaarratti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaafuu waan gaarii haa hojjennu. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan waliin laallu qurbaana jechuun maal jechuudha? Eenyutus qurbaana fudhachuu qaba? Dhala namaadhaaf qurbaanni maaliif barbaachise kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo isa ulfaataa kan waliin barannuu fi gaafiiwwan namoota hedduuf deebii kan itti laannu waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hordoftan, warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii subscribe gochuudhaan, share, like gochuun, comment gochuun waan isin hin galle gaafachuudhaan sagalee Waaqayyoo akka barattan, soorata lubbuu keessanii, galaa lubbuu keessanii akka qopheeffattan jechuun dhaamsa qophii kiyyaatiin kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya faana haa ta'u. Samuuna kana isinirraa fagaadhee walirraa faffagaannee jirra, walii yaadneerra. Baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos bara 2014 nagaadhaan geessanii. Ayyaanni kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa hunduma keenyaaf, hunduma keessaniif haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana bilisummaa keenyaati. Diinni keenya Daabiloos kan ittiin qaana'e, Addaamii fi ijoolleen isaa hundumtuu bilisummaa kan itti argatan. Waggaa 5,500 guutuu dukkana Si'oolii keessa warri turan gara gannataatti kan darban, kiristaanotaaf guyyaa gammachuu, guyyaa fayyinaa, aduun bilisummaa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu ba'e, diinni keenya Daabiloos kan ittiin qaana'e, nuti immoo ijoolleen Waaqayyo kan ittiin gammachuu, nageenya, jaalala, eebba, fayyina arganne waan ta'eef baga geessanii, baga walumaan geenyeen isiniin jedha. Fagaachuu kiyyaaf dhiifama isiniin jecha gara sagantaa keenyatti darbina jechuudha. Jalqaba irratti namoonni baay'een qurbaana jechuun maal jechuudha? Fooniif dhiiga Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Fooniif dhiiga Waaqayyoos eenyutu fudhachuu qaba? Eenyudhaaf laatamuu qaba? Kan jedhaniif kan kana fakkaatan irratti gaafii hedduu kaastaniittu. Namoonni baay'een keessan immoo biyya alaa yookiin godaansarra yommuu jirtanitti fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaa fi haalonni nuuf hin danda'amne ni jiru kan jettanii fi kan fudhachaa jirrus ni jirra. Garuu wanti fudhachaa jirru kun fooniif dhiigni Waaqayyoo yookiin qurbaanni kun iccitii isaa sirriitti nuuf hin galle ifa akka nu taasistan jettanii kan gaafattan waan jirtaniifan qophii kana irratti gaafii keessaniif deebisuudhaa dhufe jechuudha. Qurbaana jechuun maal jechuudha? Qurbaana jechuun jecha afaan suristii irraatii kan dhufe yommuu ta'u, aarsaa afuuraa, kennaa afuuraa jechuudha. Lubni ibistii saliidhaan, waayinii immoo xoofoodhaan fuudhee sirna kadhannaa qiddaasee keessatti waayiniin gara dhiiga gooftatti, ibistiin gara foon gooftatti kan itti jijjiiramu iccitii qurbaanaa jedhama. Nutis qurbaana kana yookiin fooniif dhiiga Waaqayyoo kana yeroo fudhannu jireenya bara baraa arganna. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannisii boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irraa kaasnee gaafa dubbisu akkana nuun jedha. Dhuguma dhuguman isiniin jedha, isin foon ilma namaa yoo nyaachuu baattan, dhiiga isaas yoo dhuguu baattan jireenya of keessaa hin qabdanidha. Jiraachuudhaaf, jireenya qabaachuudhaaf foon ilma namaa nyaachuun, dhiiga ilma namaa dhuguun
barbaachisaa. Ilma namaa inni jedhame samii fi lafti kun osoo hin uumamin mirga abbaa isaa kan ture, hafuura qulqulluu wajjin qixa kan ta'e, badii Addaamiif jecha foon ilma namaa uffatee Beetlehem keessatti kan dhalate ilma Waaqa Abbaa, ilma giftii keenya dubaroo Maariyaam, gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu jalqaba sagaleetu ture jedha. Sagalichis Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichis Waaqayyo ture jedha. Hundumtuu immoo isaan ta'edha. Jireenya bara baraa nu kennuudhaaf kan dhufe gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Waaqa guutuu, nama guutuu ta'uudhaan, tawaayidoodhaan kan mul'ate ilmi namaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos. Eenyu illee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasaadha. Du'aa kaanee jireenya bara baraa argachuudhaaf, mirga qulqullootaa dhaabbachuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, Waaqayyo wajjin tokko ta'uudhaaf fooniif dhiiga Waaqayyoo yookiin qurbaana kana fudhachuun barbaachisaadha. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu ana keessa jiraata, anis isa keessa nan jiraadha jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos foon isaa kun foon dhugaa, dhiigni isaa kun dhiiga dhugaa kan ta'e, jireenya bara baraa kan nuuf kennuu danda'u, mootummaa isaatti kan nu galchuu danda'uu fi kan nyaanne kan dhugne jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu, akka isa wajjin jiraachuu, innis nu faana jiraachuu danda'u kan mul'isu iccitii guddaa, iccitii qurbaanaati. Abbaan inni jiraatan akka na erge, ani immoo sababii abbaatiif akkuman jiraadha. Namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif ni jiraata. Sababii kootiif ni jiraata. Isa kana biddeen inni Waaqa irraa gadi bu'e. Akka isa abaaboliin keessan nyaatanii booddee immoo du'an miti. Biddeena kana kan nyaatu bara baraan jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53-58 gaafa dubbistan. Biddeena kana kan nyaatu, xoofoo kana kan dhugu, qurbaana kana kan fudhatu lammaffaa deebi'ee hin dheebotu, lammaffaa deebi'ee hin beela'u, bara baraaf jiraata. Qurbaan bara baraaf akka nuti jiraannu, mootummaa Waaqayyoo akka nuti dhaallu kan nu taasisu iccitii guddaadha jechuudha. Namni maaliif fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhata, maaliif qurbaana fudhata jennee yoo kan laallu ta'e bara baraaf jiraachuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, jireenya bara baraa ittiin argachuudhaaf, Waaqayyo wajjiniin tokko ta'uudhaaf, Waaqayyos akka nu faana tokko ta'u taasisuudhaaf, ani isin keessa isinis na keessa jiraattu akkuma jedhe Waaqayyoon akka nu keessa jiraatu, nutis immoo Waaqayyo wajjin akka jiraannu taasisuudhaaf foon koo kan nyaate, dhiiga koo kan dhuge ani du'a isa nan kaasa akkuma jedhe du'a keessaa kaanee jiraattota ta'uudhaaf fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannaa yookiin immoo qurbaana fudhannaa jechuudha. Qurbaana immoo eenyutu fudhachuu qaba? Gaafii jedhuuf dhalatanii dhiirri guyyaa 40tti, dubarri guyyaa 80 kaasee hanga guyyaa addunyaa kanarraatii du'aan boqotaniitti dhiiras dubaras kan ta'an kamiyyuu kan cuuphaman gara Waaqayyootti kan dhiyaatan hundumtuu fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu ni danda'u. Gurguddoota warreen ta'an gaabbii kan galan, cubbuurraa kan qulqullaa'an, badiif balleessaa kan hin qabne,
yakka isaan irraa qulqullaanii gara mana kiristaanaatti kan dhiyaatan hundumtuu qurbaana kanarraa hirmaachuu danda'u. Xoofoo kanarraas hirmaachuu danda'u. Jireenya bara baraas ittiin argachuu danda'u. Qurbaanni xiqqaadhaaf guddaadhaaf sadarkaadhaan kan daanga'e miti. Guyyaa 48 irraa eegalee fudhachuu ni dandeenya. Qurbaanni kun yoom jalqabe yookiin immoo yoom irraa eegale jennee yoo ilaalle kakuu moofarraa eegale. Kakuu moofaa keessa inni ture garuu akka isa ammaa kana isa dhugaa miti yookiin amaanaawii miti. Fakkeenyaan ture. Fakkeenyaan inni ture kennaan malka tsaadiq yookiin lubni malka tsaadiq Abrahaamiidhaaf kenne fakkeenya qurbaana kakuu haaraa yookiin isa ammaati. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 hanga 20tti yommuu dubbisu lubichi malka tsaadiq kennaa hafuuraa Abrahaamiidhaaf laate. Abrahaamis ni fudhate. Kun immoo fakkeenya qurbaana kakuu haaraati. Lammaffaa irratti fakkeenya qurbaana kakuu haaraa kan ture kakuu moofaa keessatti nyaata sabni Israa'el Gibxi keessaa yommuu bahan Waaqayyo samiirraa buusee isaaniif laate yookiin maannaa isa jedhamu. Ammas gara wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 47tti sin deebiseen macaafni qulqulluun waa'ee kana maal akka jedhu laala. Dhuguma isiniin jedha. Namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ani biddeena jireenyaati. Abaaboliin keessan lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaatan haa ta'uyyuu malee hin du'anii jedha. Biddeenni Waaqa irraa gadi bu'e garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u jedha. Biddeenicha kan nyaatu jireenya bara baraa qaba. Waayinichas kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Fakkeenyadha isiniin jedhe. Abaaboliin keessan lafa onaa keessatti maannaa nyaatanii. Nyaata sana kan nyaatan garuu ni du'aniidha. Biddeena Waaqa irraa gadi bu'e kan nyaatan garuu hin du'aniidha. Jireenya bara baraa qabuudha. Fakkeenyadha kan isiniin jedheef kanaafidha. Nyaanni isaan samiirraa bu'e kan nyaatan sun maannan sun du'a isaan hin oolchine. Fakkeenya waan ta'eef. Biddeena jireenyaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa jimaataa fannoorra oolee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa kutee foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa inni jedhe biddeenicharraa hirmaadhaa waayinichirraa dhugaa inni jedhe biddeenichi biddeena dhugaati. Namni isa nyaate hin du'u hin beela'u kan isa dhugus hin dheebotu hin du'us jedhee kaa'e. Kanaaf du'a jalaa ooluudhaaf biddeena kana nyaachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa wantoonni amma kaasne lamaan kun kennaan malka tsaadiq Abrahaamiif kennes Israa'eloonni samiirraa kan bu'e nyaata maannaa kan nyaatanis kattaa keessaa bishaan burqisadha kan dhuganis deebi'anii beelaan dheebotan. Biddeenni kun garuu akka sana miti. Isaan sun fakkeenya waan ta'eef. Inni kun garuu isa dhugaati. Akkaataan qurbaanni itti dhiyaachaa ture maal fakkaata kan jedhu immoo laala. Kakuu moofaa keessatti akkamitti dhiyaachaa ture? Ammoo akkamitti dhiyaachaa jira? Garaagarummaan inni qabu maal inni jennee yoo laallu? Kakuu moofaa keessatti tokko jennee isa jalqabaa irratti kan laallu qurbaana Addaami yeroo gannata keessaa ari'atame aarsaa godhee dhiyeessedha ni jalqaba. Akkamitti dhiyeesse yoo jenne gannata keessaa ergaa ari'ame Waaqayyo garaa isaaf laafee dhiifama akka isaa godhuuf gara iddoo isaatti akka isa deebisuufis garaa laaffachuuf yookiin kadhachuudhaaf aarsaa kana dhiyeesseera. Biqiloota simbirroonni gannata keessaa isaaf fidan. Daabiloos
dhagaadhaan yommuu isa rukute dhiiga isa dhiigse wajjin walitti dabalee imimmaansaa wajjinis walitti dabalee aarsaa dhiyeesseera. Eenyuun? Addaam. Aarsan inni dhiyeesse kun du'a jalaa isa oolchine. Gara gannataatti isa deebisuu hin dandeenye. Dukkana si'oolii jalaa isa oolchuu hin dandeenye. Garuu abdii isaaf kenneera. Aarsaa ati dhiyeessitu kanaan, imimmaan kee boo'icha kee kanaan, dhiiga keetiin fayyuun hin dandeessu. Bilisummaa argachuu du'a jalaa ooluu hin dandeessu. Guyyaa 5 walakkaatti dhufeen ilmoo keerraa dhaladheen bakkaatti dhiigde kana ishii dhiigeen garrafameen bilisummaa dhugaa jireenya siif kennaa. Du'a jalaa si oolcha jedhee Waaqayyoon waadaa galeef. Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti yeroon waadaa galeef sun akkuma gaheen immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaatti dhufee waan jedheen sana raawwateef. Aarsan Addaam dhiyeesse sun, qurbaan inni dhiyeesse suni fakkeenya isa kakuu haaraati malee isa dhugaa miti. Yesuus Kiristoos immoo aarsaa Addaam dhiyeesse sana dhiisi jedhee bakka isaa aarsaa ofiif taasisee fayyina isaa kenneera. Du'a jalaa oolche. Kanaafu qurbaanicha kan fudhatu duuti san argu kan jedheef kanaaf. Inni lammaffaan Nohidha. Nohi yommuu bishaan badiisaa sababa cubbuu namaatiin biyya lafaa irratti dhufutti badii sana jalaa ooluudhaaf maarkaba tolfate. Warreen maarkabittiitti seenan lubbuuwwan 8 kan ta'an du'a jalaa oolaniiru. Warri kaan garuu bishaan badiisaatiin dhumaniiru. Guyyaa 150 booda bishaanichi gaafa gadi galu tulluu irratti ol ba'ee Abrahaam maarkaba keessaas bu'ee Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessee Waaqayyoon galateeffateera. Aarsaa yookiin qurbaana dhiyeesse kanaan Waaqayyo waadaa isaa galeera. Lammaffaa deebi'ee bishaan badiisaatiin biyya lafaa hin balleessu. Mallattoon waadaa koo, mallattoon kakuu koo qaste daammanaa yookiin immoo sabbata Waaqaa haa ta'u jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa abbaa isaa wajjin, Waaqa hafuura qulqulluu wajjin qixa kan ta'e, sadummaaf tokkummaan kan waaqeffamu Sillaaseen uumaan keenya Nohiif waadaa galaniiru. Bukkaan gaafa dhufu, bukkaa jabaa guddaan gaafa dhufu sabbanni Waaqaa dura goree ni daangessa. Aarsaan inni dhiyeesse suni garuu du'a jalaa isaan oolchuu hin dandeenye. Ibidda si'oolii jalaa oolchuu hin dandeenye. Fakkeenya waan ta'eef. Maaliif? Fakkeenya waan ta'eef. Aarsaan inni dhugaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu aarsaa of taasisee biddeena dhaaneef hin jedhe. Ani biddeena samiirraa bu'eedha. Nyaadhaa. Ani waa'ee samiirraa bu'eedha. Dhugaa lammaffaa deebitanii dheebottanii duutan du'a jalaa isin oolcha. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 3 hanga 18 gaafa dubbistan seenaan makaasne waa'ee Nohii kanan argattu jechuudha. Kun fakkeenya qurbaana kakuu muufaati. Sadaffaa irratti Malkatsaadiq qurbaana dhiyeesseen jecha abdii argateera. Qurbaana yookiin aarsaa dhiyeesseera. Lubichi Malkatsaadiq. Aarsaa dhiyeessuu isaarraa kan ka'e luba bara baraa jedhameera. Garuu luba bara baraas yoo jedhamee waamameyyuu ofiisaas dhala namaa hundumas du'a jalaa oolchuu hin dandeenye. Hangafa lubootaa fi luba bara baraa kan jedhame Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Addaam irraa jalqabee sanyii Addaam hunduma sababa cubbuu Addaamiin du'a jalatti kan kufan hundumayyuu Aal tokkicha aarsaa of taasisee fannoo irra oolee ilkee du'aa cabsee daabiloosiin qaanessee xalayaa garbummaa Addaamiif ijoollee isaa hundumaa barbadeessee jireenya bara baraa akka argatan taasiseera. Abdii jireenya bara baraa kan nuuf ta'uu danda'us fooniif dhiiga isaa nuu kenneera. Inni biraan Daawitidha. Daawit aarsaa dhiyeesseera.
qurbaana dhiyeesseera. Qurbaana dhiyeesse yookiin aarsaa dhiyeesse kanaanis abdii argate. Faarfannaa Daawit 132 lakkoofsa 11 irratti kan dubbatamee jiru abdii Daawitiif galame. Mucaa sirraa dhalatu teessoo mootummaa kee irra nan kaa'a nan moosisa jedhee abdiin kennameefira. Teessoon isaa bara baraan, mootummaan isaa bara baraan kan ta'e, sanyii Daawit irraa kan dhalate, qomoo Daawit keessaa kan dhalate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'a mo'uudhaaf dhufe. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuu kennameera. Humni isaas gateettii isaarra jira. Maqaan isaas Gorsaa Dinqii Abbaa bara baraa jedhama jedhee Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kan dubbate. Karaa Daawit qomoo Daawit keessaa Iyyasuus Kiristoos dhalatee fayyina nu kenneera. Raawwateefira abdii isaa jechuudha. Aarsaa inni dhiyeesse. Aarsaan suni garuu fakkeenyadha malee isa dhugaa miti. Isaan ammaatti ilaalle hundi isaanii fakkeenyota qurbaana kakuu moofaa jedhamu. Ammaatti kan laalle fakkeenyota qurbaana kakuu moofaati fi akkaataa ittiin dhiyeeffamaa turan. Qurbaana kakuu aaraa kan ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo haala kanaa miti kan dhiyaate. Ofii isaa addabaabayii irratti fannoo irratti bahee aarsaa of taasise. Nuuf jecha qalame, nuuf jecha dhiige, nuuf jecha garafame, fayyina bara baraa nuu kenne. Akka hin duuneef qoricha kan nuu ta'uu danda'u, ilkee du'aa sana kan cabsu kan mo'uu danda'u fooniif dhiiga isaa nuu kenne jechuudha. Isaan amma laalle kun hundumtu fakkeenyota kakuu moofaa kan ta'an yoo ta'e, faayidaan qurbaana kakuu moofaa maali? Kan kakuu haaraarraa maal adda isaa taasisa? Garaagarummaan isaanii maal inni kan jedhu immoo laala. Faayidaan qurbaana kakuu moofaa tokkoffaan fayyina fooniif qulqullummaadhaaf oola. Namni dhukkubsate aarsaa dhiyeessa. Kan lamxaa'e cubbuu hojjete jedhame erga adda baafame gara namootaatti deebi'uudhaaf, lamxii isaarraa qulqullaa'uudhaaf aarsaa dhiyeessa. Aarsaan dhiyaatu immoo dhiiga looniiti, foon re'eeti, dhiiga re'eeti, dhiiga oolaati, kan gugeeti. Aarsaan kun fayyina fooniif qulqullummaadhaaf isaaniif oola malee fayyina lubbuudhaaf isaaniif hin oolu. Fayyina lubbuudhaaf kan nuu ta'u, jireenya bara baraa kan nuu kennu, du'a jalaa kan nu oolchu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos al tokkicha hundumaaf kan dhiige dhiiga isaati. Gammadaa'ee nuuf kenne foon isaati. Inni jalqabaa fayyina fooniif qulqullummaaf oola. Kan kakuu haaraa qurbaanni kakuu haaraa fooniif dhiigni Waaqayyoo garuu jireenya bara baraatiif oola. Lubbuu dukkana Si'oolii keessaa gara gannataatti dabarsa. Du'a jalaa nama oolcha. Garaagarummaan isaa kana. Lammaffaan eebba foonii namaaf laata. Qurbaanni kakuu moofaa. Abrahaam fa'aa aarsaa dhiyeessaniin eebba foonii argatanii badhaadhummaa yookiin qabeenya iddoo horratanii. Isa dhugaa kan ta'e fooniif dhiigni Waaqayyoo immoo soorummaa lubbuu namaa kenna. Lakkaawamanii dhumuu kan hin dandeenye qulqulloota waliin teessuma Waaqayyoo, teessuma Sillaasee fuulduratti akka galateeffannu, akka faarfannu gara sanitti nu dhiyeessuu danda'a. Mootummaa isaa akka dhaalu nu taasisa. Sadaffaan araara yeroo nuuf kenna. Yeroodhaaf qofa araara nuuf laata. Kun qurbaanni kakuu moofaa. Namni cubbuu gaafa hojjetu, balleessaa gaafa raawwatu Waaqayyoon itti muufata. Waaqayyotti araaramuudhaaf aarsaa dhiyeessa. Aarsaan inni dhiyeesseen araara argata. Araarri kun kan yerooti malee kan bara baraa miti. Araara bara baraa, dhiifama bara baraa, hiikama bara baraa argachuun kan dandeenyu garuu
qurbaana yookiin fooniif dhiiga waaqayyoo isa kakuu haaraatiin jechuudha. Iccitiin bu'uureffamuu qurbaanaa maali jennee yoo ilaalle qurbaanni kan bu'uureffame yookiin kan hundeeffame seera uumamaa boqonnaa 4 irraatii akkuma argannu balleessaa dhala namaatiin asittidha. Isaa dura qurbaanni hin turre. Addaam balleessaa balleesseef aarsaa dhiyeessira jenneera jalqaba. Waa'ee badiisaadhaaf kan dhiyeessira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo fannoorra olee bakka balleessaa ilmaan namaa aarsaa of taasisee isaan immoo akka fayyinu qoricha nuuf kenne. Namni dhukkubsatee mana yaalaa gaafa deemu qoricha fudhatee gala. Badii balleessin irraa gaabbii gallee qulqulloofne mana waaqayyootti sirna qulqulleessaa keessatti waa'iniin gara dhiigaatti ebistiin gara foonitti gaafa geeddaramu qoricha bara baraa kan nu ta'uu danda'u foonii dhiiga isaa fudhannee gala. Kanas kan bu'uure gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gara fannootti ol ba'uudhaan dura guyyaan tokko gaafa hafu gaafa kamisaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaa 12 walitti waamee sirna qurbaanaa hundeesseef. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti biddeenicha fuudhee eebbise jedha. Waa'inicha fuudhees eebbise jedha. Biddeena kana kan nyaatu waa'inii kanas kan dhugu lammaffaan dheebotiin beela'u. Duuti isaa arguu hin danda'u. Jireenya bara baraa ittiin argata. Kanaafuu biddeena kana nyaadhaa. Waa'inii kanarraas dhugaa. Yommuu foon kana nyaattan dhiiga kana dhugdan immoo yaadannoo koodhaaf taasisaa. Gidiraa ani arge dhukkubsachuu koo reebamuu koo qullaa ta'uu koo garafamuu koo yaadachaan nyaadhaa dhugaa. Jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura kanaan waadaa isaaniif galee isaan barsiisee gaafa guyyaa jimaataa immoo fannoo irratti bahee isa nuti nyaachuu fi dhuguu qabnu fooniif dhiiga isaa qulqulluu addunyaa hundumaaf al tokkicha samiidhaa gaditti lafaa olitti giddu galeessatti saba hundumaaf aarsaa of taasisee nu kenna. Kanaafuu du'a jalaa ooluudhaaf si'oolii jalaa ooluuf jireenya bara baraa argachuuf foon kana nyaachuun dhiiga kana dhuguun barbaachisaadha. Kakuu haaraa keessatti qurbaana haala kanaan kan bu'uureffame yoo ta'e faayidaan qurbaanaa maali? Namni qurbaana fudhachuudhaaf maaltu sarraa eegama? Qurbaana warreen hin fudhanne immoo maal ta'u? Qurbaanaan booddee seera kam eeguu qabna? Kan jedhaniif kan kana fakkaatan immoo barnoota keenya kutaa itti aanu keessatti waliin baranna. Subscribe, share gochuun nu hordofaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Wasbaata.